maaliif akka wareegamee fi kaayyoon namni sun wareegamee galma gahe moo hin hanqate sustainable hin ta'u. Guyyaa gootota Oromooti jedha malee guyyaa loltoota adda bilisummaa Oromoo jira. Abaawon osoo uumamuu baatee Oromoon as hin gahu. Gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadan. Waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu yoo dhiiftan nullee hin dhiifnaa. Particularly warri amma aangoorra jiru kuni piroojeektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. Daa'imman lafaa dhuftu waan keessa dabarre kana goota akkamii wareeyni akka keessa dabarre rakkoo akkamii keessa akka dabarre kana yoo itti himin yoo hin beekin dhaloon itti aanu akka waan sabni ofii uummanni ofii goota hin qabnetti ilaaletti goota ormaa leelisuutti seenaa jechuudha. Seenaa kaleessaa kan yaadannu warri wareegame ka'ee haanu galateeffatuufi miti. Takkaa'uu maatii isaanirraa hafan galateeffachuuf gammachiisu yookiin immoo ormaa wal dorgomuuf miti. Nama kaleessa yaadateetti boruu arguu danda'a. San qofa osoo hin tahin 2011 yeroo mooraa qabsoo keessatti laafinni konfiyuunni baay'ee bal'atee hamilee namaa cabeetti ture. Gara fuulduraa deemuudhaaf gara duubaa deemuun dirqama ture jechuudha. Qophiin afran qalloo kan ittiin qophaa'aa tureef, qophiin Alii Birraa waggaa 50 kan qopheeffamaa tureef, qophiin Maccaa Tuulamaa kan qopheeffamaa tureef, qophiin qabsoo Baalee kan qopheeffamaa tureef, bu'aan isaa immoo within a year revival deebisee dadammaqiinsa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa gootota fi seenaa yaadachuun siyaasa ammaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kashin egaa maaliif fudhatamee namni beekuu danda'udha qaba. Guyyaan hoogganoonni Oromoo itti dhuman san qofaa miti. Gaafni Elamoo gidduutti wareegame jira, gaafa Waaroon Guutumsaa itti wareegame jira, gaafa Hayileen Fidaa itti wareegame jira. Gaafin tokkummaa sun maaliif akka ta'e hubachuu barbaachisaadha. Amma dursa dubbachaan ture qabsoon Oromoo kun gulantaa takkaa sadarkaa hamma 4 keessa dabree jira. Ka dura revival stage dadammaqiinsa. Uummanni Oromoo bara 19 dhumarratti erga harka alagaatti kufee booda alagaan kufise sun garuu mo'atee hin dhiifne. Eenyummaa isaa baballeessuu barbaade. Godina adda qoode, malkaan adda qoode. Oromummaa diiguun aadaa seenaa uummanni kun waliin qabu irraanfachiisuu fi adda faffageessuun afaan godhuun laga gochuun uummanni kun akka hin kaane godha. Without collective memory there is no collective identity. Uummanni tokko yaadannoo waloo umaa qabaachuu baannaan yaadannoo waloo qabaachuu baannaan yaadannoo waloo taseena irratti hundoofte qabaachuu baannaan eenyummaa waloo cimaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Wantoota eenyummaa cimsan keessa tokko seenaa yaadannoo waan ta'eef. Kanaaf sochii 1960moota keessa godhaman yoo laalte shinnigattiin sii dhufa. Shinnigatti wanni achi ga'e kun lafaa kaaniitiif magarsaa bariifaa akkachi godhan. Waan irraa dhaalan qaban jechuudha. Sochiin afran qalloo faa godhaa turan. Maqaa afran qallootiin bahatti godhamaa ture. Sochiin gama lixaatitti luboonni protestaantii godhaa turan. Sochiin Maccaa Tuulamaa asitti godhaa ture. Sochiin uummanni Baalee godhaa ture. Yoo laalte sochiin diddaa sun diddaatti cehuu dura eenyummaa deebisanii ijaaruu ture jechuudha. Mee dhaggeeffatte Ali Shabboo faa Ali Birraa faa dhaggeeffatte consciously or subconsciously reconstruction keessa turan dadammaqiisa turan. Dirreedhaa magaalaa guddoo sana keessatti magaalaa probably magaalaan biyya sanaa shurufkaa Oromoo qabdusi. Magaalaa san keessatti namni cidha ofii irratti afaan ofiitiin hin sirbu ture gartee. Kanaaf bara 1960moota kuni bara muka tokko yoo jige Oromoo muka yoo jette muka jige tokko ka goggoguu eegale tokko yoo rooba argate maal godha? Ol fiiluu eegala jechuudha. Revival stage kan jennuun kana. Revival dadammaqsu namu bakka jiru wanni amma reediyoo Moqodishoo wanni siin goote Maccaa Tuulamatti cehe jechuudha kun. Ummata dammeessaa san booda injaarta reconstruction ummata qofaa miti kan jaartu seenaa isaa deebiftee jaarta reconstruct goota eenyummaa isaa deebiftee jaarta tokkummaa isaa san jaaruudhaaf tokkummaa jaaruudhaaf ummanni jiraachuu danda'uudha qaba. Ummatuma kanaanuu ati Oromoo jennee biraan gahuun yeroo nutti fudhatee hoggaa ijoolleen ammoo umurii xiyyaa taphatti fakkaata. It is true. Ummatuma Oromoo kanaan aboo ati Oromoodha. Afaan kee afaan Oromoo jedhama.
asoosarraa kaatee hanga cinaaksanitti jirta jedhanii barsiisuu turanii beeki. Boonuti Oromoo miti jechaa ture namni. Jaarraan dubbata bakka tokkotti waraana dura waggaa reenjii godhu. Hojiin dura dargiin loluun turre beekta hojiin dura. Nama kana dhaqanii aboota Oromoo. Boonuti Oromoo miti ati Oromoo eenyu isin? Waraana ajjeefamee jira. Waraanni Oromoo kaati Oromoo namaan jee boo akkamitti akkasuma jette jee du'eetu jira beeki. Kanaaf uummata kana dammaqsuu akka of baru akka ol jedhu gochuu irratti deemame. Itti aansee mallattoo waloo kennuuf hin barbaachisaa ture. Hayilamaariyaam Gammadaa kan yaadatamu maalinni? Odaa tokko godhu isaa fi diinni maaliif Hayilamaariyaam Gammadaatii fi hunda keessa Hayilamaariyaam Gammadaati maammoo maaliif ajjeesan? Kitaabatu argame beekta mana isaaniitti. Kitaaba seenaaf eenyummaa Oromoo diraaftii isaatiitu ture. Warri boombii irratti darbe hin fannifamne beeki warri Haayile Sillaasee ajjeesuu deeme miti ka fannifame. Warra mataa Oromoo keessatti waa habaqaalchaa turetu fannifame. Boofa ajjeesuu matarraa ijanii mataatu malee ajjeesan beeki Hayilamaariyaam Gammadaa. Waa'ee odaan mallattoo waloo ta'uusaa Oromummaan kun hundi deebi'uun achirratti agarta. Taaddasaa Birruu Oromoon maaliif yaadata? Maaliif galateeffata? Barbaachisummaa tokkummaa Oromoo kana arge fakkeenyaaf dheeraa irratti qophiin isaan godhan. Uummata Islaamaa, uummata Kiristaanaa waliif fidanii waliin qalanii nyaachisuun simboolikalii daangaa amantii uumame san adda cabsuu jechuu beeki. Kun hundi ijaarameet bara 1960 irraa kaa'ee dadammaqiinsa takkaa'u revival keessa dabree reconstruction kan jennuun qubeen dhufee reediyoodhaan namni keenya dubbachuu eegalee namni walitti dhufuu eegaleet adda bilisummaa Oromoo uumameet qabsoon Oromiyaadhaaf godhamu osoo deemaa jiru wanti qabsoo kanaaf duuba deebisuu danda'u dhufe. Remember warra Abisiiniyaa qofa miti. Mootummaan Somaaliyaatiillee mootummaan Zaayid Barreetillee tokkummaa Oromootii fi Oromummaa irraa jibba qaban turan. Dibeetii ture edanitti Elemuu Qilxiitii fi Hussein Suraafaa wajji dibeetii ture. Dibeetiin ture maali? Maqaa Itoophiyaatiin haa sochoonu moo maqaa Oromootiin haa sochoonu? Garri lachuu ENLF fi OLF jechuudha. Garri lachuu yaadni isaan dhiyeessaa turan maali? Maqaa Oromootii yoo kan deemnu taate diinni nutti baay'ata. At least hanga jabaannu maqaa Itoophiyaa kana qabannee adeemnu garee jedhu ture. Gareen tokko immoo maqaa Oromootiin arreewoon socho'in uummata Oromoo kana dammaqsinee of barsiifnee ofiif akka qabsaa gochuu hin dandeenyu. Ni soosatti beeta. Adanitti Sooriyaatti kan godhamaa ture kana ture mormichi. Amma kun hunda keessa dabreet maqaa Oromootiif Oromummaatiin qabsaa'uun barbaachisaadha jedhameet 73 adda bilisummaa Oromoo dhaabbate. Waliigalteen dhufee jechuudha. Oromummaan jaaramuu eegale. Akkan amma laalutti jechuun namoonni wareegaman kun the intellectual power of the movement yeroo sanitti. Probably Baaroo fi Haayilee gaditti itti aanee warri jiru warra kana. Magarsaa Barii, Abboomaa Mitikkuu, Muhee Abdoo, these were the political geniuses. Warra gaafii sabummaa irratti yuunivarsiitii keessatti baay'ee qaramee bahe. Probably sadarkaa sanitti yeroo filannoo filachuu deemanitti du'uu fi gara lachuunuu qabsoo fufsiisuu danda'an turan. Gareen tokko du'e, gareen tokko hafee hoggansa kennuu danda'a. Maaliif gareen sun waliin duun hoggansa Oromoo akka dhabsiisu dhaabicha hoggansa akka dhabsiisu hin beekan. Adda babayanii hafuun immoo rakkoo biraa immoo akka qabus hin beekan jechuudha. Maaliif these are not just regular soldiers. Dhaloonni keenya beekuu akka qabu. Warra sochii barattoota Itoophiyaa keessatti adda durummaan deemaa ture. Warra tiyoorii fi appilikeeshinii sabboonummaa maarkisizimii qabsoo hidhannoo hunda isaa nyaatee liqimse warra biraatu barsiisaa ture jechuudha. These were intellectually warra hedduu deemedha. Murannoodhaan warra hedduu deemedha. Tarkaanfiin achitti isaan fudhatan sun I believe they were subconsciously and consciously very much aware of it. Waan godhaa turan san. Kanaaf
seenaanis akka yaadatu beekan jechuudha. Probably tarkaanfii dheeratti fudhatametti aansee tarkaanfii tokkummaa Oromoo sumude dhiigaan yeroo lachuu and the importance of blood Oromoo keessatti hubachuun barbaachisaadha. Dheeratti dhiiga looniitiin albeen qaralanii Islaamaaf Oromoo tokko godhan symbolically. Shinigatti immoo dhiiga ofiitiin tokko godhanii jechuudha. Wanni ati agartu kun agartee symbolically hagam takka Taaddasaan faanis Haji Roobalee Turee faanis conscious turan waan godhaa turan san. Waa'ee fooniitii miti. Waa'ee magaalaa dheeralleetii miti. Waa'ee isaaniitii iyyuu miti. Waa'ee fuulduree saba Oromoo sabni kun yoo kan ka'uu danda'u taate garaagarummaa diinni keessatti uumee fi akkasumas uumamaan jirtu kana dhiphisaa deemuun dildila jidduutti ijaaruun barbaachisaadha kan jedhu lafa kaanitti deeman jechuudha. Kanaaf shinigas wanni yaadatamuun tokkummaan dadammaqee jaaramee dhufe sun akka dhiigaan laambubamu hiree kan uumedha jechuudha. Hogganni ciccimaan sabni kun qabu hin wareegame. Wareegamuun immoo dirqama ture. Namoonni baay'een amma qabsoo keenyaa fi qabsoo TPLF wal bira qaban. Qabsoon TPLF warra 17 ammoo maalii wajjibaan keessaa bar nama 3-4 malee hundi Finfinnee galee 91. Keenya garuu Tigraay eenyummaaf danda'e qaba ture. Direct kolonii akka keenyaa jalas hin turre. Keenya reefuu kan siin jedhu oyitee caccabte deebisee walitti qooybaa ture. Kun immoo wareegama guddaa gaafate jechuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromootiin hoogganamus qabsoon Oromoo waliigalas wanni laafa duubatti harkifateef the project was a lot more complicated. Keessanis uummata adda diigame deeftee ijaaruu qabda turte. Oyitee cabe kana yookiin immoo hobboo cabe kana atee waggaa walitti qabuuf deemtu walitti qabuun kee kun namiidha kajee kan shakku diinni biyya kana bulchaa jiruuf ka ollaatilleen waan sodaatuuf si harkaa buusaa jechuudha. The task was a lot more Oromoodhaaf baay'ee ulfaataa ture. Maaliif itti fufuu danda'an? Tokkoffaa uummanni Oromoo dhugaa waan qabuuf natti fakkaata. Lammaffaa namoonni hangi hafan sun murannoo waan qabaniif. Jarri kun wareegamuu duraaf rakkoo dhaaba keessatti uumamsan booda waraana akka jiruun faca'ee ture. Lafarraa magaalaa isaan fa'aa deebisanii wal jaaran. Kanaaf laafinni amma yeroo baay'ee qeenyi bifa adda addaan qabsoo Oromoo irratti dhiyaatu qabsoon Oromoo kana deebisanii jaaranii asiin gahuun baay'ee ulfaataa ture. 80moota keessa murruqii sanirraa dhumaatii sanirraa kaasanii deebisanii dirree bahaatti cimsanii dirree dhihaatti cimsanii deemuun hojii laafaan turre hojii baay'ee ulfaataa ture. Garuu wareegamni godhame hundumtuu immoo bu'aa buusati kan deeme malee duuban deefne jechuudha. Warra Oromummaan jaaramuun sirrii miti jedhee amanu jira beeki. Godinaan ciccinneetti fufuu qabna turre. Warra har'as Haayila Sillaasee irratti finciluun haraamii jedhee amanu jira. Warra har'as Minilik Oromoo saboota biraa caccabsee fixee awwaala isaanii irratti biyya tana jaaruun sirriidha jedhutu jira. Warra sabboonummaan Oromoo jiraachuudhaaf seenaa qabaachuu qaba. Seenaan jiraachuu qaba. Yaadannoon waloo sun jiraachuu danda'uu qaba. Look, let's put it this way. Wanni Oromoo jedhamu kun jiraachuudhaaf Oromoon har'aatuun jiraachuudhaaf kaleessi jiraachuu danda'uu qaba. Seenaan hundi waa sadii qaba. Glorious past, degraded present, Ethiopian future jennaan. Bal'oo kaleessa, hiraar baranaa fi bal'oo boruu. Oromoon amma maal himata? Bara sirna gadaa himata. Gaafa heeraaf seera ofiitiin bulaa ture. Gaafa wal kabajee ollaa kabajee bulaa ture san himata. Glorious past. Degraded ka jennuun immoo bara itti cabne, bara itti gabroomne, bara itti injifatamne, bara itti miidhamne jennee himanna. Minilik irraa kaasee haga amma deemutti kan deemaa jiru jechuudha.
kaleessa guddaa turre. Guddina kaleessaa san weerara alagaatiin nu jalaa cabse. Cabasan jalatti garuu cabdee nafne. Maal jenna qabsoo keessatti hoggaa himannu? Ummanni Oromoo takka alagaaf oggolee harka kennatee jiraatee hin beeku hoggaa jennu maal jechuudha? Kaleessa guddaa ture. Guddaa san keessaa bahuudhaaf akkuma reefu jennetti bara akkana abalufaa itti dhumanii abalufaan itti wareegamanii gootummaa akkana hojjetanii godhanii himatuu qabdaa jechuudha. Gara fuuldura immoo deemuudhaaf guddina kaleessaa sanis yaadachuu qabna, miidhaa sanis yaadachuu danda'uudha qabna, bakka deemnu immoo piroojeekti gochuu danda'uudha qabna. Warri Oromoo diigee, Oromiyaa diigee, dantaa uummata Oromoo gadi cabsee olaantummaa garee tokko ijaaruu barbaadu. Warra Haayila Sillaaseetti irraa kaasii hanga warra Wayyaaniitiif hanga warra ammaatitti kanan barbaadan. Maaliif? Oromoon amma har'aa kun mirga isaatiif falmachuudhaaf biyya tana keessatti waan isaa malu gahee isaa san gaafachuudhaaf gahee isaa takaleessaa zamana gadaa sanii yaadachuu qabaa jechuudha. Roorroo miidhaa irra gahe san yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Miidhaa san keessaa immoo akka itti bahe eenyu akka isa baase yaadachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Kun hundi sababa qaba. Maaliif? Guddoo kaleessaa yaadachuun arras guddina akkasiitu naan mala akka jedhuuf isa gargaara. Gaafa maqaan goota Oromoo tokko ka'e waan inni qabsaa'ee fititu as baha. Waa'ee Taaddasaa gaafa kaafte waan inni sirricha irratti fincilee fititu waan inni Oromoodhaaf godhetitu as baha. Gaafa sun as bahe jechuun waan Oromoo hariiroo Oromoo fi mootummaan tun qabdutu as baha. Miidhaa Oromoo irra gahaa tureef gahaa jirutu as baha. Miidhaan sun as baate jechuun furmaata gaafatamaa jechuudha. Furmaanni sun immoo it leads to redistribution of wealth and power. Oromoon akka Mararaan jedhutti qumatii isaatiin waan isaan malu gaafataa jechuudha. Qumatii isaa saniin garuu kennuuf hin barbaadan. San qofa miti. Oromoon waan kaleessa ture keessa dabre warra isaan asiin gahe yookaan himatu dubbatatu wal yaadachiisu taate dhaloota san daranii baasaa deema. Maayiloo seenaa miti bar. They know what we did. Nus beekna isaanis beekan waan goone. Waa'ee Haayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu yoo dhiiftan nullee hin dhiifnaa. Isaan maal barbaadan? Nu afaan nu qabanii ta'uufii haasa'uu barbaada. Particularly warri amma aangoo irra jiru kuni piroojeektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. They despise osoo dandahanii jecha Oromoo jedhu, jecha Oromiyaa jedhu, maqaa gootota haqu barbaadan beeki. Because hanga yaadannoon Oromoo historical memory of the Oromo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa sabootaa daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramtu. Remember namni yaadachuu danda'uudha qaba. Itoophiyaa lumuxxii taate Akiliiluu Habtewald jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaa'ee ka lafa buuse dadammaqiinsa Oromooti, dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Biyya kana keessa sirni federaalawaa saboonni afaan ofiitiin dubbatanii qe'ee ofii maqaa ofiitiin moggaafatanii bulchan akka dhufu kan godhe qabsoo Oromooti. Wayyaaneen silaan gootu beeki. Oromoon qabadhaa at least waan isaan gaafatan xiqqoo kenneef jetteeti malee aangoo hanga jara kaan irraa fudhatteetti ittuma fuutti turte. Warri biyya kanatti sirna federaalizimii diigee sirna lumuxxii jaaruu barbaadu gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadan. Rakkoo Oromoon keessa darbe akka dhaamuun barbaadan. Waa'ee kaleessaa teenya akka himamtuun barbaadan. Tagaree tokko keessattuu tagaree mootummaa irra turte malee. Abaawoon osoo uumamuu baatee Oromoon as hin gahu. Abboo jedha waan fedheedha malee. Qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaatuu fi Sheek Mammar Rashaadiitu hojjete.
abaa'oo miti lachuu. Qubee afaan Oromoo garuu institutionalize ka godhe bara dargii san keessatti ummata keessatti kan barsiise dabballoota adda bilisummaa Oromooti. It is a fact. Haqa. Dhugaa lafa jiru. Adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo dabballoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo san keessatti yeroo waan san godhan dhaaba ofiifii miti. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaan akkamitti ilaala? Akka makiinaa uummata tokko bakka tokko fuudhee bakka biraatiin gahuutti. Wareegamtoonni kuni uummata Oromootiif wareegaman. Diinni hoggaa isaan fixu. By the way, dhaabbilee ture beektaa amma gaaf tokko asumatti so'aasoyinu. Namoota dhaabbilee adda addaa keessa tureet waliin teenyee haasaa turre. Oromoota gara dhibbaa waamataan beeta mangistii keessatti hidhanii beeta mangistii amma bareechanii keessa ta'an kana keessa achi keessatti hidhamanii turan. Warri Ma'isoon jedhamee EPRP keessas Icaat keessas maal keessa ture walitti duulaa ture hunda darguun bakkuma tokkotti fidee yoo achi seensisu garuu xabbaaf jedheetuma taappeen lama takkaani kan galchee garafaa ture rashaanaa ture jechuudha. Ilmaan Oromoo dhaaba adda addaa keessa haa jiraatan malee warri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hiriiree ture Oromoodhaaf qabsaa kan turan. Bal'isuu qabna. Yes. Falli jiru maali? Falli silaa ta'uu qabu. Adda bilisummaa Oromoo guyyaa san akka kabajamu eegalee jira. Oromoon hundi irraa fudhatee asiin dhufee jira. Ani miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hin beeku. Ifaan of baradhee garuu guyyaa kana kabajaatiin jira. Guyyaa gootota Oromooti jedha malee guyyaa loltoota adda bilisummaa Oromoo jira. Sadarkaa Oromiyaatitti yoo xiqqaate guyyoonni lamaan national holiday ta'uu qaban guyyoonni lama akka ilaalutti. Kamiif kan? Guyyaan gootota Oromootii fi guyyaan Irreechaa national holiday ta'anii deemuu danda'u qaban. Qondaalota Oromiyaa irra turan yeroo meeqa itti himnee tole jedhanii dhiisan. Gaaddisa hooggansa Oromoo irratti waan tokko waliigallee lafa buusan fakkeenyaaf. Alaabaan Oromoo lamaan alaabaan Abbaa Gadaatii fi alaabaan qabsoo alaabaa abaa'oo turte dur abaa'oo qabsoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo taateerti. Lamaan tun kan Oromiyaa ta'anii akkataan waliigallee caffeen hoggaa ol ga'u hin raggaasifne jedhanii achumaan dhiisan. It also tells you garamitti tendensiin mootummaas garamitti deemaa akka jiru. Kan gama qeerroowwan asaanaa wareegamanii hojii guddaa silaa hojjetamuu qabudha. Warri dhiiga isaaniitiin aangoo irratti bahee garuu warri wareegama isaaniitiin aangoo irratti bahe yaadannoo isaanii jaarsisuu miti. Bakka hedduutti alaabaa abaa'ootu irra jira jedhanii diigaa turan jechuudha. Ultimately qabsaa'ota hundaaf mootummaan uummanni Oromoo filatu gaafa jaaramu mootummaan fedhii uummata Oromootiin jaaramu gaafa filamuu fi jaaramu tokko seenaan kun tokkorraa kaasee hamma dhumaatitti lafa kaa'amuu qaba. Mee waasi gaafadhu waa'ee namni waa gaafachuu hin qabne maali kanummaan Oromoo kuni wannummaan seenammaan Oromoo kuni wanni dhoyfamuuf maali? Wanni busheessamuuf maali? Wanni moggatti dhiibamuuf maali? Hariiroon Oromoo fi mootummaa jidduu jirtu the relationship between the Oromo people and the state remains the same hin jijjiiramne. Wanni an qeerrootti hundatti dhaamu ijoollee isin biraa kufan hunda isaanii hanga dandeessanitti seenaa barreessaa kaa'a. Barreessaa guyyaan hin dhufa. Kan kaleessaa qofsoonni ka har'a miidhamaa jiranis ka har'a ajjeefamaa jiranis seenaan inuma baha. Wanni Oromoo kun Oromoon kun arba beeyta daddafeen deemu garuu hin dhaabatu ittuma fufa. Neechariin eenyummaan sirna Itoophiyaa hanga eenyummaa Oromoo faalleessetti sustainable hin ta'u. Guddinni diinagdee sustainable hin ta'u. Maaliifi biyyi qaama isii guddaa tokko diinomsitu alagoomsitu keessoon isii nagaan argatu karoorfattee bakkaan hin gaattu.
nama kaansarii garaa keessaa qabu taati. Wareegama guddaa kafalla namni kanaaf qophaa'uu danda'uu qaba. This is not going to be a joke. Wanti manguddoon reefu haasaan wanti hinti godhan qaban. Tarkaanfii takka fuduu deebine kana deebinee deemuudhaaf wareegama aarsaa gurguddaa gaafachuu danda'a. Hoggansa irraa kaasee amma uummata gadee gara gadeetetti. Garuu this will be the last one akka laalutti. Qabsoon Oromoo osoo hadiida irra jiraate galma isaa gahee gaafiin Oromoo osoo deebi'ee jiraate rakkoon sun hin jiraatu san qofa miti. Warri aangoo irra jiru Oromoo adamsee maaliif hidhaa jira? Maaliif ajjeesaa jira? Manneen hidhaa biyya kana dur maal jedhama manni hidhaa afaan Oromoo haasayaa tura haasayaa jedhan. Waggaa tokko qofa boqonnaa fudhatee ammallee afaan Oromoo haasaya. Why? Because the nature didn't change. Lammaffaa waa'ee hinaaffaa kan jedhaniif sittimu jidduu kan waa barreessan ture. One of the best decision of my life. Mootummaa kana join godhuu dhabuun murtii yeroo itti dhiyaadhe ture. Yeroo itti dhiyaadhe ture. Tarii walitti wal gargaarree odoo gooneen. Rabbi gantummaa irraa hoggaan hambisu hedu dogongora san oolche. Sanii miti. Osoo abbaan fedhe itti naafuu danda'a namni tokko angorroo jiraate. Ummanni kasi dhaga'u angoo namni wal dorgoma angoo irratti rakkoon hin jiru. Namni kasi dhaga'u namichi angoo irra jiru sun dantaa isaa fedhii isaa yoo garaan bakkaan gahuu dadhabe qofa ummanni gara biraa kan dhaggeeffatu. Balaan fedhe osoo bu'e guyyaa gootota Oromoo inuma yaadanna. Sanii miti. Maaliif guyyaan tun maaliif guyyaa kana waajibban isaan yaadachiifti. Maal yaadachiifti beektaa? Tokkoffaa ummanni Oromoo bakka irraa dhufe keessa waan keessa dabre qeeqeeti maaliif qabsoon irra beektaa qabalee hundatti itti wareegame. Bodina hundaa miti amma isaan waa'ee naannoo haasa'uu barbaadan. Keessattuu marsaa dhumaa kanarratti araddaa hundarra namni itti wareegame. Kanaaf gaafa guyyaa goototaa hoggaa yaadannu namni nama wareegame san qofaa miti kan yaadatu. Maaliif akka wareegameefi kaayyoon namni sun wareegameef galma gahe moo hin hanqate of yaadachiisa. Kun warra sirna abbaa irree haaraa ijaaruu barbaadu. Warra Itoophiyaa dullattii deebisee nurratti dhandhaaruu barbaaduuf kun hin ta'uuf progressiin biyya kanatti dhufe progress jijjiiramni positive ta'e ummata biyya kanaatiif dhufe ka ashaaraan Oromoo keessa hin jirre hin jiru. Ashaaraan Oromoo guddaan ashaaraan Oromoo ka qubaa arbaa sun federalizimii fudhadhu. Abbaa fedhe wajjiniin kakadha. Waan hin qabuun qabsiisa. Biyya kana keessatti osoo Oromoon qabsaa'uu baate osoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhamu tokko qancareetis quucaceetis gaara mul'ataa keessa asiin gara beekii kana turuu baate federalizimii wanne jedhamu silaa biyya kanan dhufu. Sabni silaa afaan ofiitiin hin baratu. Osoon Oromoon dammaqfamuu baate without the revival of the Franqalloo movement, the Maccatulama movement, the evangelical movement, the Baalee movement. Sochiilee kanaan alatti Oromummaan deebi'ee hin ijaaramu ture. Oromummaan deebi'ee yeroo ijaaramuu baate sirna Haayila Sillaasee raafamee lafti hin qoodamu. By the way, gaafiin lafaa gaafii kibba Itoophiyaa qofa ture Oromiyaa dabalatee. Kibba kana keessa ammoo humni guddaan ka sochoose Oromoodha. Oromoon socho'ee ka sochoose Oromummaa isaa waan jaarrateef. Oromummaa isaa kan jaarrate seenaa isaa dhoksee bakka dhokatte keessa waan ol baaseef. Odaa isaa waan ol baaseef. Oromummaa akka okkoteetti cabxe san bakka cabxe walitti waan deebiseef. Warri akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa, warri akka Taaddasaa Birruu fa'aa, warri akka Elemoo fa'aa waan ol deebisaniif. Tokkoon si deebisa. Significance of Elemoo. By the way, lolli Elemoo godhe jedhamu lola xiqqoo takka turte beeki. Garuu taabuu cabse Oromoo irraa. Oromoon gurmaa'ee rasaasni dhukaasuus bishaan hin bahu diina ajjeesuu danda'a kanuma mirkaneesse. Oromoon osoo Oromummaan osoo ijaaramuu baatte Oromummaa ijaaruuf immoo seenaan osoo himamuu baatte aadaan osoo deebitee calaqqisuu baatte Oromummaan hin ijaaramu. Oromummaan osoo ijaaramte dhiiga Oromootiin osoo ijaaramuu baatte
wareegama Magarsaa Barii fa'aatiin okkoteen Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aan mismaara walii hidhan sun akka hin dhimmifnetti dhiiga warra Shinigatti wareegameetiin osoo walitti hidhamuu baatte Oromiyaa wanni jedhamtu hin jiraattu. Qubee wanni jedhamu hin jiraatu. San qofa miti. Sidaamni, Walaayitaan, sabni xixiqqaan humna hin qabne gabra jedhamee gurguramu, dhiitamu hanga har'aatti illee naannoo mataa ofii argachuudhaaf azawee tumsa uummata Oromoo guddaa kana argachuun uummanni Sidaamaa saffisaan akka naannoo argatu goose dheengadduma kanaan. Oromoon immoo Sidaamaaf jigii ba'uu ka danda'e ofii gaafa jabaate. Ofii kan jabaate immoo seenaa isaa ifa gaafa barate. Qeerroon Bahaadhii Akaabaa Kibbaa ka waliin socho'ee bare muuziqaa dhaggeeffateeti miti. Qubee barate. Qubee barateet qubee saniin guddateet sabboonummaa fiizikaal ta'e qaaman walitti firoomuu bira dabre meetafiizikaal bifa ta'een sadarkaa sammuutiin wal hubate. Kanaaf waggaa gabaabaa keessatti sirna baankiif taankiin hanga funyaanitti hidhatee jiru san lafaan ga'uu danda'e. Har'as taanan Oromummaa teenya cimsuudhaaf seenaa teenya hubachuu, eenyummaa teenya cimsuu, namni keenya shawwadamuu hin qabu. Itoophiyaa keessatti haqni keenya ka eeggamtu, dhugaan keenya kan galtu, walqixa kaanee kan jiraannu ilma Oromoo tokko aangoorra baasuun miti. Sabboo ummata Oromoo aangeessuudhaan, humneessuudhaan, ummata Oromoo humneessuudhaaf ammoo sabboonummaa isaa finiinsuu barbaachisa. Sabboonummaa isaa finiinsuudhaaf aadaa isaa, seenaa isaa takka takkaan kan beeku akka yaadatuuf, kan hin beekne akka baratuuf, ormis osoo hin jaalatinis akka dhaga'uuf irratti hojjetu. Tooftaan mootummaan amma qabu maali? Sabboonummaa Oromoo kana jibbisiisuudha. Sabboontota Oromoo adamsee, dhahee, cabsee, sodaa itti deebisuudha. Dulo bal'aa godhaa jiran. Is okay. Irra aanna bakka tokko nama geenyaa